idil mara keessa jirtan hundaaf haala qabsoo bilisummaa Oromoof tumsaa fi hirmaannaa isin gootanii gamanuma isin galateeffachaa woboon sadarkaa qabsoo sirna mootummaa Itoophiyaa waliin godhu xumuraan ga'uuf jira. Kanaaf isa hafa xumuruuf deemamaa jiru keessatti hirmaannaan keessan ammallee murteessaadha. Saba keenyaaf biyya keenya hamaa ofirraa dandamachiisu carraan qabnu hunda ijaarsa keenya qeerroo fi woboo tumsuudha. Kana dhugoomsuuf tumsi woboo egeree Oromiyaa sagantaa guddaa qopheessee jira. Sagantaa kanarratti haala siyaasa keenya irra jiru irratti qondaaltonni woboo dirree qabsoorraa fi hayyoonni Oromoo argamanii ibsa bal'aa nuuf kennu. Guyyaan waxabajjii 5 bara 2021 bakkee karaa zuumii lakkoofsa zuumii 8 jaadawaa duwwaa 826 1227 irraan deebi'aa lakkoofsi zuumii 8 jaadawaa duwwaa 826 1227 paaswoortiin zuumii 4 duwwaa 489 yeroon akka lakkoofsa Washington DC'tti sa'a 11 ganamarraa eegala. Maarragaa isinis sagantaa Oromoo fi Oromiyaa dandamachiisuu qabna. Qooda fudhattanii gahoo Oromummaan isinirraa eegdu akka baataniif kabaja affeeramtanii jirtu. Sabboontonni Oromoo waamichi Oromummaa fi Oromiyaa badiisarraa oolchuu irraa nafuu dhabinaa. Injifannoon uummata Oromoof tumsa woboo egeree Oromiyaa